Jinis daawwat daadhaa waan na duuba jiru kana akkasii wayin namatti jira daawwattoota kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fuulanitti bakka nagayaa fayyaa qabdanii akka nagayaa fayyaa qabdan ittiin qaba. Inshaallah rabbii wajjin fayyaa qabna. Eid mubaarak jennee jirra. Eid mubaarak isin jechuudhaaf waan bareedduu akkaan isinii qaayee fi waan bareedduu Eid mubaarak jettanii isinii dabarsee jiraarra immoo waa'ee waan takkarraa isinii haasa'u waa'ee abiyyi irra jechuudha. Abiyyiin nama hedduu fixaa jira akkuma beektanitti waa'ee hedduu namaa jira. Harfaan isiidhaa jiranii caacaaluunis du'ee jira rabbi biyyatti haa sabbisu isaafis du'aamu goona garuu hanga juwaar bohutti nuti murtiin teenyaa fi gammachuun teenya jirtu gammachuun oromoo hundi nu gadda keessa jirraa jechuudha garuu abiyyiin inshaallah abiyyii kana namu bikkuma abaarree jirra abaaramaan abaaramee jira inni inshaallah bikka deemtutti rabbitti hin tolchiniin jaa maaliif itti illee hin toltu yoo miidhoo taanaan maaliif itti tolti akkamitti itti tolti ilmaan oromoo azabaa ilmaan oromoo hidhu jira hayyee nuti akkam taana biyya namaa keessa jira biyya namaa keessa qabsoofnee maal godhuu dandeenya maal fiduu dandeenya asii lallabnee sagalee keenya sagalee tahaa jirra waan takkallee faayidaa fiduutti hin jiru saniifuu yaa ilmaan oromoo bakka jirtanii walii dhaabbadhaa walii galmadhaadhaan isin jaa an akka kiyyatti hedduun gadda keessa jira hundi keenyaa gammachuu hin qabnu gisee akkanatti sagalee isinii keenyu gammachuu qabaanneetiin gaddee hedduun nu dhageemu gaddee hedduun akkuma nu dhageemu sanitti isinis akka garaan keessan isin booyaa jiru ni beekna garuu abiyyiin immoo abiyyiin inshaallah rabbi wajjin inni bar ammaa dhukkubsachaa jira maaliif jennaan dhukkuba isaa nuti hin beeknu malee maal akka keessa akka jiru nuti hin beeknu malee dhukkubsachaa jira waan dhukkubsachaa jiruuf jecha isa inshaallah rabbi nuti hin tolchiniin isiniin jaa nuti immoo garuu bikka jiru oromoon tokko taanee qabsoofnee waliif haa dhaabbannu isiniin jaa waliif sagalee haa taanu waliif tumsaa haa taanu bikka jiru waliif haa gallu waliif haa beeknu wal beekurroo walii beekurroo jette oromoo waliif haa beeknu wal nyaachaa hin deemnu akka adawwiin nu dhaalanne akka adawwiin nu dhaadanne tahaameesi bikka jirtanii walirraa adawwii kaasaa deema wal nyaachaan deemina wal gurgurachaan deemina wal nyaachaan deeminaan isiniin jaa akkasii daawwattoota kiyya naa wajjin turtii gaariin isiniin jaa keessummaa takkaan isinii gamadee dhiyaadhaa ijoo teenya takka dhaamsa qabduu fi waan isin qabdu iccitii isin tasbaatee arma daawwattoota kiyya ijoon tunis haaree eega dhufte ammaan tana haaree biyyarraa dhufte mee waan isii karaa kanatti isii qunname haa himtu haa akkana jettee tokkotti isii himtu waan isii qunname kana gaa anis kiseen dhagayuu hedduu rifadhe mee ammaa isii hojii haa dhagayu waan isii qunname mee maqaan teenya urjii teenya mee waan isii qunname karaa kanarratti waa'ee na qunname jettee daawwattoota kiyya urjiin ammaan tana kaameeraa sirreeffannee jirra urjiin karaa kanatti hedduu waa hedduu na qunnamee jette hedduu akka roorroon irra geesseeti waan roorroon isirra geessee iccitii isii naante saniifuu mee waan irra geesse gaa urjiin isii baatee roorroo isii waan irra gahee takka takkaan haa himattu urjii teenya gaa akkuma naaf isinitti daawwattoota kiyya irra geessisiin siin jaa ni himadhume wanni irra gahee waan guddaa karaa kana waan guddaan irra gahee bakka eegaan baararraa bu'ee Tigireen na qabdee akkasitti araba na gurguratanii baatii meeqa dalagee fi amma jalaa bee dhukkubsattiin jira ammaan tana jalaa bee alhamdulillaahi. Hayyee eega mana arabaa seentees maal akka taate? Eegaan mana arabaa seenee mana arabaatti si gurguratan booda? Eega na gurguratan booda niin dalagee fi baatii afuriin dalagee fi eegaan dalageef booda bakka arabaa walleetiin achi bahee akkamitti baate akkaataatti baate siniif? Isiidhaan tilfoonumarra wallolleetiin bahee bakka eegaan bahee booda mana dallaalaa san deebi'ee achi eegaan mana dallaalaa deebi'ee booda mana dallaalaa sanii badee osoon deemuu ijoollee Oromoo arkee ijoolleen Oromoo abbaa hiyyee dawwaltee Itoophiyaatti eega dawwalan booda akkasitti nama Oromootiin wal qunnamee alhamdulillah amma
beetiin jira namayyuu wal baree akkamitti baate mana sanirraa akkatti baate akkaataa itti baate sana uummata biyya beekan Oromootti. ayyee akkin itti bee ulaana qoqollafanii uftaniitiin akkasitti namu manan jiru fooqi sadi gubbaa utaalee jalaa badee akkasitti osoon deemu ijoollee Oromoo arkee ijoollee Oromootiin akkasitti wal arkee isaan bira taa'ee xiqqishoo ammaan tana eegaan fooqirraa kufee dubbisachittiin jira amma alhamdulillahi namayyuu wal baree Akka jirtu gaa urjiin yaanni isiniif hin galleen si haasirratti waan haasa'uu hin dandeenyeef jecha anaa turre deebi'ee isiniif ibsa. Isin akka biyyarraa dhuftetti Tigireen gurgurattee Tigireen Araba gurgurattee Arabni mana dalagaa keessatti osuma dalagu jirtu warri isaanii dawwalee fi gisee dawwaluuf silkii naa bitaa bilbila naa bitaa jennaan bilbila siif hin binnu jaaniini bilbila siif hin binnu jennaan ayyee bilbila keenyaan bilbil jaanii kannanii fi itti kannanii bilbila isaanii sanirratti obboleeyyan isii suuraa fi kana footoo erganiif san maaliif footoo telefoona keenya irratti ergitaa jaanii haadha manaatiin walloltee jechuudha mana isii warra uummanni Tigiree wallollaan kaatee isiin namtittiidhaan loltee dubbii barbaadde jechuudha dubbii barbaaddee kaanii ulaa meeqa ulaa torba ulaa torba na qollofanii kutan jettee ulaa torba na qollofanii kutanii xaaqaarraan immoo maayirraan gabbatu xaaqaarraan gabbuutee xaaqaa jechuun maskootarraan gabbuutee maskootarraan eega gabbuutee booda darajaarra baattoo uffattee liqmaa hidhattee waan ija hidhatan kana hidhattee kanam tokko isiin agarratti fooqii sadirraan if gaddarbitee gisachirraa if gaddarbitu uummata poolisaati wajjin wal argee jettee uummata poolisaa bira dhaqee akkana uummata tokkotu kan na gurguratee akkanattiin fooqirraan if gaddarbee haqa kiyya akkana jettee uummanninis uummata Arabaa waan ta'eef waan maallaqa gisee harkatan deebi'aniif jedheetiin jette sodaadhee isaanii hojii deemuu didee jette matoora kaafatanii naa hojii deemnaan lakki hin deemu jeetiin isaan jalaa didee jette jennaan eegas pootosumaan deemuu ijoollee Oromoo takkaan wala garee obboleeyyan kiyyaas keessa jira obboleessa kiyya matoora ofaa nama akkana jettu kijibee jette eegaan kijibee booda osumaan deemuutiin ijoollee Oromoo takkaan wala garee ijoolleen sanii ni faada maqaa isaanii Abdulamidii fi Ramziidhaan wala garee isaan san fuudhanii kararraa mana isaanii nageessanii gisee nageessan achillee baatii lama taa'ee lammaa dhukkubsachaatiin jira garaan kiyya keessa foon nagahee jira waatuna keessa jira eegaan fooqii sadiirraa if gaddarba booda takkaa akka ilma namaa fayyaadhaan dalagadhee hin beeku mana Arabaa seenatiin dhukkubsadhee bahee ammallee kun inni bira jirtaa Khadija biraan jira adaadaa biraan jira jechaa jirti adaadaa isii bira jirti adaadaa isii bira jiraachaa jirti akkasii isiin rakkoo guddaa fi waa'ee dura ga'ee jira saniifuu gaa ilmaan Oromoo akka roorroon nutti hin dhufne akka walii dhaabbachaa bika deemutti akka roorroon nu dhaallanne ilmaan Oromootiif walii dhaabbannee waliif lollee bika jirtutti walirratti haadu jechaa jirti waliin dogogoraan maaliif jechi kiyya maaliif jennaan wanni isiin tahaa jirtu kun naadootu jiru jechuudha hedduu nadootee hedduu sadaka waan inni fiidee hedduu jechuudha maaliif nuti kun bika deemnu yoo waliif dhumne yoo waliif ilmaan Oromoo waliif qabsaa deemne Tigiree fi Amaarii maaliif nu gurgura Tigiree fi Amaarii maaliif wanni ta'a saniifuu obboleeyyan kiyya dhiifamaa wajjin wanni nan isin hin jiru ammaan tanaan dhaamsinii hojii qabu urjiin arraan tana keessaa baatee jirti kunoo waan guddaa bika guddaa geessee jirti bika guddaa waan geessee jirtuuf jecha Roozaanii sun dhuftee jirti. Roozaan waan nuti haasofne kan hin dhageenye yoo Roozaan haasoo biroo qabaattee ati dabalattu haasawni urjii yoo haasoo qabaattee ati dabalattu. Gee jira hayyee Roozaan qabaannaan itti dabalatu. Assalaamu alaikum isin jenna Roozaan yoo yaada qabaattee itti dabalattu. Waan maaliif dubbattee isin jira? Waa'ee wanni itti dubbanne waa'ee maaliif akka taate baruu hin beeksisu amma viidiyoo viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanga